Kanin gaafachuu jiru an amma koomishina hin barbaada yaasfalliganyal yoo 300 san ka waakkatullee ta'e miiliyoona 2,100 biran na hafa yookaan ammoo miiliyoona 2,400 irraa qabaa jechuudha obboleessa keenya irraa. Eenyurraa Abdii Raggaasaa irraa naafuudha. Koomishiniin akkas dhufa malee 300 dhufu yaa jamaa. Koomishiniin akkas. Koomishiniin 10% akkasuma mii bar ummata kana tun dhagahuuf bar irra deddeebi'aa beeke malee annaa galeera. Miiliyoona 2,400 ta'a koomishinni tijja. Akkas ta'a. Garuu 300 sanii inni koomishinaan kennine warabbal ka'aba. Yoo didee ammoo keessaa murate keessaa haa muratu miiliyoona 2,400 ammoo irraa naafuudha. Ani isin kenni dubbitan. Wallaahi. Koomishina jechuun kun maali? Maalleen akkuun hiramu kun yoo keessallee nu naquu baattan addummaa nu baastan maalleen kan walii kanaan kun kamaaliiti yaa'oo numa ajaa'ibee gammadee koomishinni kamaaliiti maalleen hiramu jiru kunoo eenyutu lafa harkatamu naan gallee waan kana danaa baasamee ijoo fayyaadaa. Miiliyoona 24 irraa laal irra isin deebi'a. Koomishiniin akkuma 300 maqaan balleessan san yoo barbaadan asitti gara ummata bakka isin hangatiin ni geessuu danda'u mallaqni kan uummataati waan ta'eef kan ittiin na himatan. Obboleessa keenya Abdiin Geetaachoodhaa gaafa icciitiin kun gadi ba'u walgala dhufee Finfinnee bulee Abdii Raggaasaa bira buleetiin kaleessa ammoo deebi'eetiin jimmatti deebi'e. Darrasenyi irraa balleessuu dhagee? Maaliif dhufee maaliif deebi'e? Ishi lammaffaa gaafa jalqabaa itti rorrisee ture. Itti rorrisee ture wannatti inni maqaan isaa Abdi Maciisee za'itii footooshooppii dalaganii hin kaasan baay'ee footooshooppii dalaganii za'itii footooshooppii wajjin Abdii Raggaasaadhaa poost gochaa turan jam'aan sunniin isaa fi jam'aan isaa hedduun isaanii deebanii garagallee Ati amma Abdii Geetaachoo maallaqa furachuu dhufe moo maallaqa sana darrasenyi harkaa gubuu dhufe kana uummataa ifa godhi Abdii Bilisummaa ati waadanuu beekta. Yoo fudhachuu dhufe ta'es nuu himi. Yoo immoo darrasenyi akka keetii osoo maxxansamin harkaa gubuu dhufe ta'es isa kana hawaasaa himi. Lama sana amma bakka inni jiru ittiin dubbannu Abdii Geetaachoo ta'ee ishee godhaaf fida. Ammoo ani Abdiin Raggaasaa illee haa dhufu Abdiin Geetaachoo illee haa dhufu yoo isaan dhufanii akkamitti akka walii haasa'u beekan. Ammatti ammoo bakka isaan hin jiretti ammoo haasa'uun faayidaa hin qabu jedheetan dhiisu jira. Waa'ee koomishinii ammoo isinitti Ustaaz Habiib. Akka seeraatti amma namni fakkeenyaaf namma mana kana gaafan kireeffadhu gaafa itti galu qarshii 50,000 itti gali kiraa isaa. Kaji'a 3 kafala. 150 kafala jechuudha. Tamam. 150 kana dallaalli an as fide herreegatee maal godha? Ni fudhata jechuudha. Amma ka Abdii Raggaasaadhaa kuni 100% gabii jedhama. 100% wocee leellebbatu 00. Ka yoo barbaadde makiinaa habbaa lama keessaa ittiin bittee yoo barbaadde mana rifeensaa miiliyoona 3-4 baasu keessaa ittiin bittee yoo barbaadde immoo hijiraa baankii irratti illee miiliyoona hagana mucaa kiyyaaf haadha kiyyaaf abbaa kiyyaa jettee qooddee dadhabdu kana keessaa harki dhukkubee mucaa osoo walii gadi mallaqa qoodu tokko jedhu. So amma inni maal godhe akka waan koomishinii herrega baasii keessatti illee koomishinii hagasin dhufu. Yoo baasii baaftellee hagasin dhufu yoo galii argattellee hagasin dhufu. 30% akka seeraatitti. Abdiidhaa 30% ta'a. 30% miiliyoona 24 irraa meeqa ta'a? Miiliyoona 24. Zeeroo meeqa qaba dhiiroo? Baasinii kana madanuuf funaane si qofa miti bara. Kadide murtii guutuu malee namni koo waa'ee funaansa sanaa irratti hin hirmaadhu jedhee gaafa duraa arrabsamaa ture kan nuti arrabsaa ture murtii guutuu qofaa bara nama baay'eedhaati. Akkam of qofaa dirshaa kee godhate. Gaafa jiddaa guurame lafa jira. Kam akkatti guurame lafa jira. 3 jedhi. Ka gaafa chaalenjii kitaaba miiliyoona 3 moo 4 ka isin guurtan ka isin beektan lafa jira. Sigalaa. Ka gaafa istiidiyoo hawwii jannataa ittiin dhaabna jedhanii warra hawwii jannataa waa isaan qaban guutuu keessaa yaatanii hatta abbootiin qabeenyaa lafarra jirtullee mallaqatti guuran miiliyoona 3-4 ka gaafa san guuran yoo xiqqaate Abdiin Raggaasaa marraa 7 mallaqa miiliyoonaan lakkaa'amu guure. Mallaqni kun maal akka ta'e isinitti himaa ragaallee itti qaba. Ragaa namaatis ragaa barruutis itti qaba. Fida.
mucaa danee jedhamu ragaa jira. I think mucaa sun hin kijibu danee jedhama mucaan kun kiristaana danee fida. Lammaffaa Abdii Raggaasaa fida. Mallaqa kana maaliif itti dabarsee haa jedhu. Inni tokkoffaa laawwan isin galuu qabu. Koomishinii kennee jechaa jiraami. Duuba koomishinaa kennuun badi hanna jirana. Hanna naan jedha. Koomishinii fudhachuun badiidha. Koomishinii seera rabbi koomishinii jechuun bar waan dalagdee irratti waa hojjetan si kafalamuudhaami.